akkam nagaa fayyaadha yooyaa ilmaan Oromoo hundi keessanuu seena share godha, like share invite seena share godha. Xiqqisho wal eegnaa akkam nagaa fayyaa yooyaa waan jabaa kanu fide jira. Seena because jajjabduudha dubbiin amma jajjabduudha. Seena akkam nagaa fayyaa hundi ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nagahaa fi nagay kiyya isin haadha qabu jecha kana argitee waan natti dhagahame hedduu garaana nyaatettu na gabbaase. Kanaafiyyuu dhaamsa isiniif qaba. Dhaamsa kiyya kana isin hunduu akka waliin geettan abdii qaba. Kanaafuu dhaamsa kiyya akka fudhattanii gurra Abiy Ahmadii fi argitee gurra Taayee naa buustan abdii qaba. Jabaadha. Ilmaan Oromoo hundi keessanuu waan isin dhaamuu barbaadu goota ofii abbatti eeggata. Goota keessan eeggadha. Oromoon yeroo namni isaanii du'e yeroo goonni isaanii bu'e reeffa isaaniitti rabboohanii goota kenna jedhanii. Kanaafiyyuu yeroo namni keessan du'e waliif hin booyina. Ganda waliin qoodina. Wanni haga ammaan kana asiin nu gahe ganda wal qooduudha. Kanaafiyyuu ganda wal qooduu dhiistanii akka isin wal bira dhaabbattan ni abdii qaba. Kanaafiyyuu dhaamsi kiyya Dr. Abiy Ahmad fi Taayeef Dr. Abiy Ahmad bira kana dhaqqabu fedha. Warra obidiyoo warra harka dhiigaa kana ka waggaa 100 hagam argitee waggaa haganaa guutuu ummata keenya nyaachaa bahe waggaa 27 guutuu eegasii ammallee ka deebi'ee sirna nafxanyaa waggaa 150 duraanuu irra deebisuu barbaadu. Warra kanaaf dhaamsa qaba. Kan jalqaba dhaamsi kii ka jalqaba Dr. Abiy Ahmadiif. Dr. Abiy Ahmad yeroo argitee Nobel Peace Prize guyyaa receive godhu aalama dura dhaabbate anini I am my brother's keepers. I am my sister keepers jedhe. Namni obboleessa ofiitiif obboleeyyan ofii obboleettii ofiitiif obboleessa ofii keep godhu maaliif ree ammaan kana nafxanyaa keep godhe maaliif obboleessa isaa ajjeesuudhaaf reeba maaliif security irraa fuudha. Nama isa bilisoomse yoo dhugaa rabbii dubbatan Jawaar Mohammad nama argitee warra kalee inni biyya bilisoomsee biyyatti galche ka akka Daani'eel Kibrat fa bobaa jala qabate isattu ammaan kana waan biyyaan nuu himayyuuti waan akkoo manooyya seenaa Oromoo isattu Daani'eel Kibrat ilmaan nafxanyaatiin nuu himayyuu waan ajaa'iba rabbi. Abiy Ahmad Jawaar Mohammad nama harka dhiigatii miti nama harka qalamaati. Kalee isattu argitee biyya tana guutuu isattu bilisa baase dhugaa walii himuudhaaf namni dhugaa hin jaalatu. Kanaafiyyuu ilmaan Oromoo bakka jirtanitti Jawaar Mohammad eeggadha. Jawaar Mohammad yoo waa ta'e nami dhibii ittiin gaafatamu Abiy Ahmaditti itti gaafatama. Isaafi Taayeen gaafa argitee dhihoo waa'ee rakkoon waa'ee Jawaar Mohammadin rakkaate yeroo beetiin interview isa goote namni baay'een nurraa hin duune jedhe. Ijoollee Oromoo lubbuu isaanii gatii dhorkee aksidantiin iyyuu namni hagasii du'uu danda'a. Namni 200 yookiin namni 250 nurraa hin duune jedhe. Yeroo jalqabaatiyyuu kaalkuleet godhee jira. Akka Jawaarin ajjeesina yoo Jawaar du'e namni 100 hagasii akka du'u. Garuu nama 100 hagasiitii miti Itoophiyaa san akka itti bulchitan. Gaafa Jawaar ijji isaatu qame. Xiqqishama yoo Jawaar irra waa bahanii ka isin Itoophiyaa san bulchitaniif ka isin samii gubbarratti nama bulchitan wallaalla. Taayee kaleessa waan atiin argitee Oromiyaa bira baatee dabartee
Afrikaa dhaqabdu si seen Afrikaa geetu seen laakiin ati nama gantu garaaf jettee ard obboleessa kanke obboleeyyan tante ilmaan Oromoo gante namni akka taayee dandaya hin jiru takara rabbi ummata Oromoo dura kaay namichoo takara taayee yoo rabbi guyyaa lama callaa sitti kadhanne daqiiqaa 30 si dhaqqaba akka afaan kan kee kaatin ummata Oromootiin arrabsitu kan harka ati wahiin barreessitu si qabuu dandeenya daqiiqaa keessatti callisa nuti sitti callisnetti sin abaaru jennee sirraa callisuu jira taayee yoo dhugumaan ilma Oromoo taate taayee biraan naagaya dubbii kan taayee kaleessa asoo guyyaa takkallee taate ilmaan Oromootiif gabbaatee argitee mana keessatti hidhamtee jirta arda ammoo ummata Oromooti takaraa lafee oktee danqaramte ummata taatee jirta Jawahar irraa gattaay Jawahar tuqame jechuun aangoo atirra teettu san guyyaa sanitti siitti macarrashaa Itoophiyaa baantan san guutuu adda kukkutattaniif samii gubbarra nama bulchitanii laalta gizasan yaa taayee si irra jabaan ka argitee Oromootti takaraa ta'u jiru kun Abiy Ahmad atin nama harka dhiigaati kaleessa si bira dhaabbanne obboleessa keenya jennee si gargaaraa turre nuti guyyaa si bira dhaabbanne san ati nama jimmaati yookiin nama gosa dhibe yookiin arsi yookiin baale yookiin harargee jenneeti miti ka si bira dhaabbanne hunda ilmaan Oromootiif argitee bu'aa qabda jennee si bira dhaabbanne gaafa atin karaa nagayaatti irra jirtu arda gaafa atin kararraa baate homaa si godhuu hin dandeenye diqqaan sitti dubbate guddaan sitti dubbate amaaraadhaaf argitee wanni taate waan dur warra keenya gubbarratti argitee gabrummaa warra keenya waggaa 150 waggaa 100 gasii dur ummata walloo ka godhan ummata raayyaa warra fixe zarii keenya warra balleesse argitee warra abbootii keenya xiyaaran dheh bakka atin bar leenca Afrikaa jettee atin Haile Sillaasee itti dhaabde bar aadan jilooti nam itti fannisuudhaaf achitti fannisan guyyaa rabbii bahe malee aadam jiloo guyyaa gootota keenya bakka atin itti Haile Sillaasee atin jette goota Afrikaa yoo ta'e maa kabajaanin du'irree maa kabajaanin owwaalamin Haile Sillaaseen maa kabajaanin du'in gootni Afrikaa kabajamee owwaalam maa shintibeeti keessa owwaalame yaa biyya keenya xiyaaran dhahe taankiin dhahe argitee gaddeebi'ee amata 5 booda qabriin isaa shintibeeti keessa taate goonni akkasitti hin du'u goonni kabajaan du'u boohanii fi maal jedhanii owwaalatan kanaafiyyuu goota Afrikaa salphata Afrikaati Haile Sillaaseen yaa salphata Afrikaati salphataa yoon ta'in maaliif shintibeeti mana keessatti owwaalamere maa taaziyaana min taayiniif atillee yoo atin salphattu malee baate achi keessa hin agarta argitee Haaji Alii Cirrii waan inni jedhe Haile Sillaaseen taankiin nu dhahe xiyyaaraan nu dhahe wanni inni nun godhin hin jirtu jedhe samiif dachirratti nu weeraree jedhe teechuma nu dhorke kanaafiyyuu nuti biyya teennarraan galle Haile Sillaaseen nurraa galee jedhe atilleen Oromoon biyya ofiitirraa hin galtu atumatti kolkolee ekeraa warra Minilikiif Mallas waliin qabriitti gala arguuf teetta Dr. Abiy Ahmad taayee ani keessatti wanni garaana nyaati Oromoo hunda keessa warra Baalee warra Harargee warra Arsii warra Shawaati Oromoo martuu rakkoo qabdi if warra Wallooti gosa Oromoo tana keessa warra nama maqaa dhahe keessa namni akka isaanii nafxanyaan itti roorriftee salphisteen jirtu arda yoo gaddeebi'anii warruma san keessa goota kenna abbichoo kenna maaliyyoo kenna yeroo abbichoof shurraabii isaa kaayannee deemnu yeroo nardha yaa yoo dhugaa rabbii dubbatan yaa taayee yoo silaa nama gatii qabu taate lafa ilmaan tuulamaa deebista silaa harre ati namaa miti nama argitee Oromoof qabsaa'e jedhan yoo nama taate nama sila ilma abbaan jedhan ilma ofii taayee na dhageeffadhu ilma ofii gadoof galataaf guddifadhalanii jedhan gadoofillee ilma ofii itti dhaammatan galataafillee ilma ofii itti dhaammatan taayeen
nama galata illee beekuu miti nama gadoo illee beekuu miti nama dhaamsa abbaa ofiitillee fudhatee wahitti baasuu miti. Amma ammoo kamaraa ka isin nyaattan isin hanqate amma Jawhar security irraa fuutanii sodaachistan. Jawhar nama takka asoo security takka hin qabne gad haa bahuuti. Mee isin dhiiraati Jawhar aggaaraa takka dhiira way obbidiyo way Abiy Ahmed ka atin dachiisan bulchituuf ka atin argitee dachiisan bulchituuf ka atin samirra nama bulchitu si argina. If warra argite ani warra kana keessa gosa afraan kana keessa jiddugala Oromiyaa baha Oromiyaa tirra warni garaana nyaate